Irbuu shinniigaa imala dheertuu niyyaan halaalaa egeree iftuu fagootti ilaalaa mul'ata guddaa fosoo deemanii hireen ammaattee kiyyoo seenanii maal goona garuu hireen ayyaanaa maal goona garuu gololleen seenaa if duuban maru seenaaf dubbanna dhaloonnaa baru. kabaja guyyaa gootota Oromoo kan bara 2021 jaarmiyaa ABO biyya alaatiin bifa adda ta'een kan qophaa'e. Guyyaan kun eelaa seenaa ulfaata dhumaatii fi cabiinsa bara dheeraa wareegama qabsoo bilisummaa lubbuu qaqqaalii aarsaa itti godhan kan itti yaadannuu fi wal yaadachiifnudha. Sagantaa kana irratti keessummoonni argaman hayyu duree ABO Jaal Daawud Ibsaa, Jaal Xahaa Abdii, Profeesar Muhammad Hassan, Jaal Abbaa Caalaa Lataa, Profeesar Asfaw Bayyana, Adda Dinqanesh Dheeressaa, Dr. Girmaa Ayyaanaa, Dr. Geetaahun Bantii, Obbo Jamaal Ganamoo, Dr. Roobaa Basaayee, Obbo Muhammad Amiinii fi artistoonni Oromoo hedduun irratti ni hirmaatu. Guyyaan isaa Eebila yookaan Apriil 17 bara 2021 sa'aatii 12 akka lakkoofsa DC'tti karaa toora Zoomiitiin. Seenaan keenya maddaa fi humna qabsoo keenyaati. Qopheessitoota qophii guyyaa gootota Oromoo bara 2021 marti keessanuu affeeramtanii jirtu. Jilli goototaa qarayyoon sabaa dhimmi deemaniif kan akkaan jabaa shinni garratti rakkoon mudattee shiftaa harka seenuun bobbaan gufatte gareen shiftootaa warri kafeetee eenyummaa jilaa laayyoo maseetee amantiin qooddee kan feete jeesuuf wal ganan jettee seenicha meessuuf kamtu islaama kam kiristaanni diddarra saasa keessa nirbaanni lamatti riiraa adda wal baasaa jetteetti baacce qubatti raasaa nuti amantiidhaan gargar hin baanu nuti Oromoodha duunuu jiraannu jedhanii didan jillar kallaannu sodaa du'aatiif kadhaawwawwaanne murtii gootummaa maayyii fudhatan hadhaa du'aatis waliin unatan muratoo sabaa asafee hin qabne guyyaa shinniigaa akkasiin dhabne.